Kun diiyaaspooraaf carraa guddaadha kan jedhame Baankiin Daldala Itoophiyaa tajaajila diijitaalaa kan jalqabaa ta'e har'a ifatti hojii jalqabsiisee jira. Appilikeeshiniin CB Connect jedhamu kan lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiran karaa seeraa fi haala mijataa ta'een maallaqa ofuma isaaniitiin kallattiin gara biyyaatti akka argatan isaan dandeessisu ta'uun ibsameera. Appilikeeshiniin CB Connect tajaajila baankii diijitaalaa babal'isuun mijannaa fi hammatamuu faayinaansii fooyyessuun baankicha daran filatamaa kan taasisu ta'uu bakka bu'aan pirezidaantii Baankii Daldala Itoophiyaa obbo Efreem Makuraa dubbataniiru. Baankiin Daldala Itoophiyaa dhaabbata biyya keessaa StarPay Financial Service jedhamu waliin ta'uudhaan moosaajii kaffaltii maallaqaawwan sharafa alaa mijeessu CB Connect jedhamu ifatti jalqabsiise. Obbo Efreem Makuraa bakka bu'aan pirezidaantii Baankii Daldala Itoophiyaa, ambaasaaddoroonnii fi aangawoonni baankichaa olaanoon sirna tajaajila jalqabsiisuu kanarratti argamanii jiru. Dabalataanis maamiltoonni warreen akka viizaa kaardii fi maastar kaardii fayyadamuun dhaabbilee maallaqa sharafanii biraan maallaqa erguu ni danda'u jedhan. Appilikeeshiniin CB Connect fedhii maamiltoota idil addunyaa guutuuf darbees sharafa maallaqa alaa biyyatti argamsiisuuf gahee guddaa qaba jedhameera. Appilikeeshiniin kun hawaasa diiyaaspooraatiifis ta'ee mana maallaqa ittiin argan kan daangaa lacee tajaajiluu ta'uu danda'uu fi kaffaltii kan hin barbaachifne ta'uunsaa ifameera. Chaanaalonni diijitaalaa baankichi hojiirra oolchaa jiru kun tajaajila maamiltootaa guddachaa jiruuf kan mijatu yoo ta'u, sochii Itoophiyaa gara dinagdee diijitaalaatti taasiftu kan dhugoomsu ta'uu ibsaniiru. Connect Itoophiyaa jechuun aappii baankii qofa osoo hin taane bu'uura teekinooloojii ijaarsa biyyattiiti jedhan hojii gaggeessaan dhaabbata Eegil Laayin Teekinooloojii obbo Bassuu Fiqaad. Appilikeeshiniin kun doolara baay'ee al tokkotti dabarsuu yookaan tiraansfer gochuu kan dandeessu ta'us ibsaniiru. Kana malees biyya keessatti baankota hundatti maallaqa dabarsuu kan dandeessu ta'uu eeran. Damee faayinaansii ammayyeessuun fudhatama diijitaalaa guddisuuf tarsiimoo dinagdee diijitaalaa bal'aa mootummaan taasisee utubuuf Baankiin Daldala Itoophiyaa adda durummaan hojjechaa akka jiru obbo Efreem dubbatan. Daayirektarri Ejensii Diyaaspooraa Itoophiyaa obbo Fissuu Maraggaa CB Connect diiyaasporaan maallaqa isaa seeraan gara biyyaatti akka argatu kan gargaaru waan ta'eef hojii eebbifamaadha jedhan. Baankiin Daldala Itoophiyaa karoora diijitaal Itoophiyaa 2030 dhugoomsuuf hojii murteessaa hojjechaa akka jirus ibsaniiru. Kun giddoo baayogiraafiidha.